Ashamaar kafuuni lammiilee Itoophiyaa hunduma keessan kan idila addunyaatti biyyoota garaagaraa keessa jiraatan hunda keessaniif vaayirasii koronaatiin wal qabatee lammiileen keenya yeroo ammaa kanatti biyyoota Arabaa keessatti rakkoon adda addaa isaan qunnamaa akka jiru ni beekama. Kanaaf viidiyoo kana irratti ijoolleen Kuwait keessatti baay'ee rakkachaa akka jiran sagalee waan erganiif sagalee isaanii isin biraan ga'uudhaaf haala kanaan dhufeen jira. Sagalee isaanii dhaggeeffachuudhaan ga'ee keessan yookiin dirqama keessan akka baatan akkasumas qaamoleen mootummaa dhimmi kun isin ilaallatu waan dandeessaniin lammiilee keenya yeroo rakkisaa kanatti akka cinaa dhaabbatan kabajaadhaan kan isin gaafannu ta'am. Nuti ijoollee biyya Kuweetiiti baay'ee rakkina guddaa keessa jirra. Akka gaafa dhufneeti namni maqaa nu dhahaa jirullee hin jiru. Haala kanaaf wanni nuti biyya teenarraa daangoynee ayitee nuuf hin jiru. Nutis akkuma mootummaa lammiin biraa mootummaa qabu mootummaa qabna. Nutis mootummaa biraa hin qabnu. Wanni asitti nutti callifamee asitti uummanni kun walirra ciisee kun dhibee adda addaatiif saaxilamuu irra jirra. Namni gara kaan ji'a Ramadaanaatiin osoo nyaanni osoo dhuyne nyaannis gahaa miti dhugiitiinis gahaa miti. Maa nutti callisa mootummaan nuti mootummaa biraa hin qabnu. Nuti maatii keenya jijjiirre jechuun mootummaa kana jijjiirre jechuudha. Haala kana ta'eef nuti rakkoo maalii qabna? Maaliif lammii biraatiin adda taana? Lammii hundi asirraa nur biraa fe'amee dhumataa jira. Haga addaatti gaafa 30 irratti saafartanii nuun jedhanii haga ammaatitti guyyaa guyyaan nu sobanii wanti nuti sobamnuuf maali? Nuti mootummaa biraa eessaa qabna? Nuti mootummaa nu qabnu kana maaliif amma ji'a finnee jirra? Gara kaan ammoo tiyyuu nyaanni gahaa miti, dhugiitiin gahaa miti, wanni uffannu gahaa miti. Ijoolleen tuun bakka mukayyamni hin jirretti baddeetiin shamarri hattaan shamarri kadhiiraa akka rakkatetti hoyyoo haa rakkatu shamarri akka ilma namaa tokko bakka tokko dhaabattee fincaa'uu hin dandeettu shintibeetii hin qabdu akka gara qaama ilaalutti nu dabarsitaniitiin mootummaa biraan nu geettanii mootummaan fala nu godhu. Nutis lammiin hundi isaa biraa yaa'aa jira. Nuti namni waan kana nuun jedhu hin jiru. Ambaasiin ajjirtullee nam tokko akka guyyaa gaafasirraa akka gaafsan irraa jalqabnee ala bullee gaafasillee halkan meeqa ala bullee namni waan kana nuun jedhe hin jiru. Gaafas hatta ambaasiin hambaa dhufee nu biraa seensisee lammii ofii takka takkaan nu biraa yaasee alatti gaafas aduun nu gubaa ooltee lafa Ramadaanaatti wanni nyaatan kan jirre wanti dhugan kan jirre akkasi ala bullee maali rakkoon nuti qabnu maali rakkoon mootummaan nuti mootummaa biraa hin qabnu mootummaan keenya mootummaa biraatiin ala jira. Maa inni bakki isin hin jiru bakki maali mootummaan biraa eessaa fuudha bakka nuti maa bakka dhabna nuti lammii Itoophiyaatii miti maa inni akka mootummaa biraan nu geettan sagalee kana hadaraa rakkoo irra jirra hadda ji'a tokko guutuu lakkoofsifnee jirra lammiin biraa nu bira yaa'ee dhumee jira. Nuti maa inni nuti quufnee biyyaan baane erga biyyaa baane dalagataaf biyyaa baane kanaaf akka qaama ilaalchisutti mootummaa biraan nu geettaniitiin mootummaan fala nu godhu. Qaamni barbaachisu akka fala nu godhu. Ambaasiin as keessaallee ambaasiin hambaa dhuftee nyaatanii dhuydanii jettee lammii ofii gaafattee saafarsiisaa jirti. Hanga addaatti lammiin mootummaan ambaasiin ayi keessa namni waan tokko nuun jedhe hin jiru. Nuti akka ijoollee akka wanni asii achi nu ari'anii kunoo seenaadhaa kun gabbaa'anii maaf nutti taphatan? Nuti mootummaa hin qabnu mootummaa kanaan ala jirra. Kanaaf akka qaama ilaalchu gara kaaniin dhibeedhaan saaxilamuuf jirra. Shintibeetiin takkattiidha. Namni bakki itti dhiqatu hin jiru bakki itti gadi wanna jedhu hin jiru bataliyyi meeqa dhiiraa akka dhiiraatitti iyyuu haa jiraatu akkuma jiraatettu dubartiin haadha teenya kabajaadha dubartiin haadha mootummaati halkanii guyyaa iyyaa jirtu walirra ciisaa jirtu. Kanaaf nuti akka ijoollee Kuweetiitiitti rakkoo guddaa keessa jirra. Hanga ammaatti alhamdulillaahi namni akka biyyoota biraa dhibeedhaan saaxilamtee ijoolleen teenya jirtu waan hin jirreef garuu haala kanaan dhibeedhaan saaxilamuuf jirra. Kanaaf ani yaada kiyyatuma gabaabsaa ijoolleen warroonni obboleeyyan tiyya na bira jirti yaada dabarfachuu barbaaddi hadaraa akka mootummaa biraan nu geettan nuti mootummaa biraa hin qabnu bakka itti iyyuu hin qabnu mootummaa biraan akka nu geettan kabajaan isin gaafanna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkuma obboleessi keenya jedhe anis yaada biraa hin qabu yaadni kanumarratti jajjabinna isaa ta'uu dabarsuu barbaada. Ani gama kiyyaani rakkoo hedduullee dabarsinee jirra wayita silaa dhibeedhaan hin qabamne jenneetiin nu abdii kunnee gaafa nu fidaniitiin jedhan namni as jiru yoo xiqqaate nama gara 7,000 kana keessatti makamneetiin dhibee irraan baraaramnu jennee ofirraa murree taasisaa kunneetiin waan taan wallaallee iyyinee dadhabnee itti dhiifne
amma immoo akkuma biyyoota biroo dhibeenillee irraa baay'ee ijoolleen teenya baraaramoodha baay'ee hin qabamne nama qabamellee baay'ee hin agarree haga har'aatitti rabbi nuti seesinu eegee ammaaf ammoo qaamni mootummaa dhimmi ilaallatu yeroo atantamaa keessatti nu biyya teenyatti galuu barbaanna wanna feene rakkannullee wanna barbaanne rakkannullee gara biyyaatitti galleetiin rakkachuu barbaanna waan taateef asitti rakkoo nurra gahu haga ammaatitti waan hin beekneef rakkina kana keessa akka nu iyyitanii sagalee nuuf taatanii rakkina kana keessa nu fuutan isin jechuu barbaanna qaamni mootummaa kamuu ta'ee qaamni dhuunfaa kamuu ta'ee akka qarqaarsan nu bira dhaabattanii rakkoo keessa jirru kana keessa nu baaftan isin jechuu barbaanna rakkina jajjabduu keessa jirra ijoollee shamara nu amma akka biyya kanaasitti ijoolleen walitti qabamaniitiin asitti argaman ijoollee 1,000 hin taranii nama 1,000 kana biyya kuweetirraa akkamitti keessummeessuu dadhabame jedhameetiin haga har'aatitti nutti kennameetiin akkana taa'uu dandeenye ji'a tokko guutuu zeegaan biraa nu biraa gabbayee deema zeegaan biraa dhufaniitiin imbaasii isaanii nyaatanii dhuydanii jedhanii gaafatan kenna haga har'aatitti nam tokko guyyaa tokko as dhufee nu gaafateellee hin beekullee nu dubbisanii hin beekanillee kuni rakkoo akkamirraa akka uumame maalirraa akka uumame namni bartuu kama beektan kana kanaaf qaamni dhimma ilaallatu sagalee keenya kana akka qilleensarra nu oolchitanii sagaleen keenya kun nu dhagahamu jechuu barbaanneeti kuweetirraa ijoolleen gariin kuweet keessatti ka jaliibiin jirantu jira nu amma jaliibirraa dabarsaa jirra ijoolleen gariin ka jahaaraa jirantu jira ijoollee bakka hedduu baadiyyaatti karakkataa jirantu jira ijoollee kanniin furmaanni tokko akka nu godhamu jechuu barbaanneeti qaamni dhimmi ilaallatu akka nu qarqaartan isiniin jechuu barbaanneeti sagaleen keenya kun isin biratti haa dhagahamu jechuu barbaanneeti mootummaan atantamaan furmaataan fuudhee akka gara biyya keenyaatitti yoo dadhabamee finfinneen nu tursiifamuu ka dadhabamu taate gara godinaatitti akka sheer nu godhataniitiin tajaajilli nu kennamu sun tursiisa bulii 14 san akka turreetiniin gara yoo qulqulluu kataa taane gara maatii keenyaatitti akka dabalamnu barbaanna nullee dhibeedhaan galuu osoo hin taane waan nu barbaachisu ulaagaa nu barbaachisu guuttannee galuu barbaanna kanaafiyyuu yoo mootummaan bakka biraatiin nu tursiisuu dadhabu taate hamma danda'ameen gara godinaatitti nu siiseetiniin bakka tursiisaa nu godhamee akkasiin biyya tana keessaa gallee biyya teenya keessatti turreetiniin nullee maatiitti dabalamuu barbaanna nullee mootummaa kana mootummaa jechuun ummata jechuu ummatuma kana keessa jirra maaliif akkana dalagachuuf jijjiiramuuf biyyaa baane mataan keenya dalagachuu jechuun mootummaa jijjiiruu jechuudha wanti nu biyyaa baaneef kana kun ammoo akka ilaalcha biraatiin maaliif nu laallanii kanaaf namni maatii tokko jijjiiruu jechuun haadhaaf abbaa ofii jijjiiruu jechuun maatii jijjiiruu jechuudha waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu sagaleen keenya kun ka dhagahamu ka taate akka har'a osoo hin ta'in bor osoo hin ta'in ammarraa sa'aatii kanarraa furmaan itti nuu kennamu jechuu barbaanneeti sagaleen keenya kanuma sagaleen keenya akka nuu dhagahamu obboleessi kiyya sagalee dabarfadha jedhee jira isamarraa sagalee dhageeffadha. Akkasuma obboleessi kiyya guddaa dubbatee jira waan guddaallee dubbachuuf miti haadarama isinii dhaamachuuf hadaraa akka ijoollee kuweetiitti rakkoo guddaa keessa jirra nuti ijoolleen kuweetii maali maaf biyya biraatiin adda laalamne rakkoon keenya maali mootummaa biraan akka nuu geettanii mootummaan fala nuu godhu maatiin keenyas achi rakkataa jira nus asitti rakkataa jirra hadaraa isiniin jenna akka ijoollee kuweetiitti baay'ee rakkoo keessa jirra dubartiinis rakkattee jirti nuti mootummaa biraa hin qabnu maali mootummaan keenya kun wanni inni mootummaa biraatiin adda ta'e mootummaa keenya nuti mootummaa hin qabnu isa mootummaa biraa hin qabnu waan ta'eef mootummaa biraan nu gaha hadaraa isiniin jenna. keessan miidiyaa kanarratti darbuun barbaachisee yoo argame yookiin dhimma baay'ee saffisiisaa fi dhimma hatattamaa ta'eef sagalee keessan miidiyaa keessan irratti dabarfachuu kan dandeessan ta'us asumaaniin isiniif ibsa. Yeroo ammaa kanatti biyyoota Arabaa keessatti rakkoo lammiilee keenya qunnamaa jiranii fi seerota dafanii bahaa jiran akkasumas carraa lammiileen keenya karaa biyya isaaniitti galuudhaaf qaban hordofee kanneen isiniif dhiyeessaa jiru ta'uun koo ni yaadatama. lammiileen biyyoota biroo informaationa ani isiniif kennaa hin jirres informaationni yennaa isiniif gadhiifamuun barbaachisetti miidiyaa kanarratti kan argachuu dandeessan ta'us asumaaniin isin beeksisa. Namoonni chaanaalii kiyya subscribe hin godhin chaanaalii kana subscribe gochuudhaan hordofa. Akkasumas dhimma har'aa yookiin dhimma ijoollee kana ilaallatee qaamni dhimmi ilaallatu kamiyyuu gahee keessan bahadha. namoonni dandeessan gara social media keessaniitti video kana download gochuudhaan share gochuu ni dandeessu akkasumas video kana fudhatanii gara community keessaniitti share gochuu ni dandeessu. Media kamiyyuu fayyadamtanii sagalee kana qaama dhimmi kun ilaallatu biraan gahuu ni dandeessu. Kanaaf ani heeyyamamaadha. Lammiilee keenya kan yeroo ammaa kana biyyoota Arabaa iddoo garagaraa keessatti baay'ee dhiphachaa fi rakkachaa jiran bira mootummaan akka dhaabbatus abdii guutuun qaba.
kan har'aa kanaan raawwateera. Viidiyoo birootiin kan walitti deebinu ta'a. Bye bye.